Yeroo tokko jireenya keenya keessatti lolaaf qormaanni baay'ee nutti baay'ata. Nuunis yeroo akkas ta'u akka kiristaana tokkotti kadhannaa fi loluudhaan keessaa baana. Wanta sana keessaa aara galfadheera jennee gammannee yeroo keessaa baanu lolli kan biraan dudduubaa wal geeddaree nutti dhufa. Har'a maaliif akka qormaanni nutti baay'atuu fi qormaata gosa meeqatu jira? Qormaata kana akka kiristaanaatti akkamittiin keessaa ba'uu dandeenya isa jedhu waliin ilaalla. Amma dhumaatti na wajjin tura. Warri haaraa taatan subscribe gochuu fi maatii kanatti dabalamuu hin dagatina. Jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee gaafa waan mudatu waan hundumtuu diina biraati wanta dhufe nutti fakkaata. Bilbilli keenya yoo cabees wantoota nuyi yaadnes akka nuyi yaadnetti yoo deemuu didanii waan hundumtuu darbannaa diinaa nutti fakkaata. Sometimes rakkoo mataa keenyaan yookiin diinaaf karaa banuudhaan wanta nuyi jireenya keenyatti finnu baay'eetu jira. Qorontos 2:13 irratti amantiitti jirtu yoo taatan isinumtu of ilaalaa of qoraa jedha. Yesus Kiristoos isin keessa akka jiru dhugumaan beekture. Yoo akkas ta'uudhaa baate isin qorannaa sanatti kufuu keessan. Soo gaafa qormaanni jireenya keenyatti baay'atu dhaabbannee of ilaaluutu nurra jira. Akka Kiristoos jedhutti jiraachaa jira. Akka wangeelii jedhutti deemaa jira jennee amantii keenya qoruutu nurra jira. Qorumsi nutti dhufu hundumtuu akka diina biraa ta'etti yaadna taanaan laayifii keenya sirreessuu hin dandeenyu. Sometimes utuun beekin laayifii keenya keessatti wantoota nuun goonu tokko jireenya keenyatti diina harkisuu danda'a. Wantoonni akkasii qorumsa mataa keenyaan nutti dhufanidha jechuudha. Namni tokko hiriyoota nagaa isaa balleessan yookiin hiriyoota isaaf hin taane wajjiniin oolee qorumsa keessa yoo galee ofiisaatiin qorumsa ofitti fidaa jira jechuudha. So nama kamiyyuu bileemii gochuu hin danda'u. So namni sun nama nagaa isaa nyaatu ofiisaatiin filatee relationship healthy hin taane sana keessaatiin ba'u taanaan ofuma isaatiin nagaa dhabuu filatee qorumsa hin taane keessa of gasha jechuudha. Jireenya keenya keessatti filannoo keenya, aakshinii keenya, oolmaa keenya ilaallu taanaan yeroo nuti tofii keenyaan rakkoo ofitti finnu jira jechuudha. Lammaffaa biyya lafaa keessa jiraachuu keenyaan mataasaa jireenya perfektii argachuu hin dandeenyu. Biyyi lafaayyuu qorumsaan guutuudha waan ta'eef. Anatti qabamtanii nagaa akka qabaattaniif ani kana hundumaa isinitti hime. Biyya lafaatti rakkina qabdu. Garuu jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eera jedhee. Biyya lafaa kanarra akkuma nuun beeknu qorumsa dhuma hin qabne gosa meeqaaf meeqatu jira. Especially nowadays rakkoo faayinaansii ta'uu danda'a, dhukkuba ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko biyya lafaarra jirutti hawwii baay'ee qabaachuu danda'a. Wantoota hawwii kana naannoo isaa yookiin hiriyoota isaa ilaalee akka nama sanaatti yaadii guuttachuudhaaf humni isaa gaafa qaqqabu didu qormaata keessa galuu danda'a jechuudha. So qormaata kana ofiisaatiin ofitti fidaa jira. Dorgommiin biyya lafaa kun mataan isaayyuu qormaata mataa isaa danda'edha jechuudha. Sadaffaa disorderii yookiin dhibee. Kun qormaata nama tokkotti dhufuu danda'u keessaa isa guddaadha jechuudha. Namni tokko baayoloojikaalii dhibee mataa isaa qabaachuu danda'a. Dhibeenni faamilii isaa irratti dhaalees jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu dhibeenni namarraa dhaale yookiin uumamaan dhibeenni qabu mataan isaa suniyyuu qormaata jireenya isaatiif ta'uu danda'a jechuudha. Inni dhuma Waaqayyo yeroo tokko utuu nuun qoramnu qorumsa keessatti yeroo itti callisee nu ilaaluu jira. Waaqayyo yeroo kam qorumsa keessatti callisee nu ilaala? Piroomisii tokko yeroo nuuf galu. Wanta sanatu nuuf raawwatiin dura disiipiliinii akka nuun barannuuf qorumsa keessatti callisee nu ilaaluu danda'a. Waaqayyo wanta piroomisii siif gale sana immediately tuti qoramteen ilaalamiyyuu sitti kenne akka ati baachuu hin dandeenye beeka. Kanaaf qorumsa keessatti si dhiisattiin obsa kee jabeessuuf. Yaadaan isiniif yaada nama duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa fi yaada wanta isin gara fuulduraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Kanaaf diifrensii qorumsaa kana sadan yoo ilaalle qorumsinni diina biraa ta'e nu balleessuudhaaf inni kan Waaqayyoo garuu wanta guddaatti nu baasuudhaaf yookiin piroomis laandii keenyatti nu gochuudhaaf jechuudha. So jireenya keenya keessatti yeroo qormaanni geeddaramee nurratti dhufu hin sodaannatu hin taane Kiristoos biyya lafaa kana lollee waan mo'eef akka warra aangoo kennameefiitti lollee moona jechuudha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaasa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Yeroo qormaanni geeddaramee gara jireenya keenyaatti dhufu boo'uun gadduun yaadda'uun normaaliidha akka nama tokkotti. Garuu yaaddoo fi boo'ichi sana keessatti hafuun akka kiristaanni sun dadhabaa ta'ee amantiitti dudduubatti hafee lolee moon isa godha jechuudha. Kanaaf lolli gosi kamiyyuu nutti dhufee Yesus biyya lafaa kana mo'ee waan nu moosiseef akka lollee moonu beekna jechuudha. Kanaaf har'a namni viidiyoo kana ilaalaa jirtu qormaanni jireenya kee irratti baay'ee sirratti ol geeddaraa jira yoo ta'e qofaa kee kan taane hubadhu. Qormaata har'a keessa jirtu ilaaltee abdii kutannaa keessa deddeebita taanaan seexanaaf karaa saaqxee bakka inni si barbaadutti argamaa jirta. Waaqayyo har'a akka abdii kutannaa keessaa baatee gara isaatti deebitu barbaada. Barumsi keenya irraa kana fakkaata ture amma yeroo itti aanu wal arginutti nagaa Waaqayyoon tura.